galatoomii seenaa amma sitti dabarsa tokkoffaa viidiyoo kee irratti hunda ani namoonni baay'ee sooshaal miidiyaa irratti maqaa kee kaasanii waan baay'ee dubbatu ani hunduma isaanii caqasuudhaaf yeroo sin qabaanne fedhiis badaa hin qabun ture wanticha akka inni babaay'atee nu gidduutti waan tokkummaa keenya laaffisu waan hojjetamaa jiru natti fakkaatee fi badaa attentionii laannee fi garuu namoonni baay'ee waa'ee kee kaasanii waan kanarratti gatii haasa'anii fi tokkoffaa viidiyoo keessan keessatti maal akka jettee samaraayis nu godhi achi waddee gaaffii komii sooshaal miidiyaa irra arge keessaa tokko dammoo si gaafadhaa achi nu deebistaa jechuudha. Hayyee galatoomii bakka nagaa walitti deebinee marii keenya kan torbaanii irratti akka argaa jiru kanatti daawwattoonni keenya baay'ee as dhufanii jiranii dhimma kanarraa waan dharraa dhaga'uu barbaadaniif hedduu asitti hirmaatanii jiranii illee sagantaa kana duubatti nafnu jenneetiin dhufnu malee jennee baga nagaan jiraatanii hundi keessanuu isiniin jira jechuudha. Aggas akka ilaalcha kiyyaatti hadha sagantaa biraallee waan qabnuuf daqiiqaa 15 booda wanna kana goolabuu waan qabnuuf gabaabseetumaan hin dubbadhee jira jechuudha. Of course, akkuma viidiyoo sana atillee irra deddeebitee namni martuu irra deddeebi'ee viidiyoo sana argee jira. Wanni afaan Oromootiin dubbadhee jedhee waa hedduu keessa wal keessa mammakee dubbadhee jedhee garuu viidiyoo san keessatti clearly tokkoffaa irratti kan godhee jedhee nama akkasitti ergamaa rabbii arrabsee jedhe kondaam godhee dubbadhe jechuudha. Impact akka malee hamaa dubbadhee yoo rarraafamullee akka ta'u ta'eetiin dubbadheen jedhe. Kun ammoo ka dubbadhee jedhee qabsoo Oromoo kanarratti gumaacha keessattuu Oromoon Musliimaa qabsoo Oromoo kanarratti kakalee godhe ka hadda godhaa jiru dhiigaanis lafeedhaanis mallaqaanis jedhee irratti dubbadhee jechuudha. Well, ani yoo dhugaa sitti mee jedhe hedduu namni keenya waan dheekkamee fi hedduun gaddee jedheeti because namni hedduutu daawwataa jirtanii argaan jira. Maaf gadditee yoo jettee ummanni an dubbadhuuf ummanni ani halkanii guyyaa deemuuf ummat keessattuu impaayera Itoophiyaa keessatti kan sagalee dhabee kan sagaleen isaa awwaalame viidiyoo kalee irratti kan hin dubbadhe qabsoo kanarratti ummanni musliimaa harka guddaa kennee jiraan jedhe. Ummanni an dheekkamuuf ummata kana ummata kiyyatu natti gaddee jedhe si galee. Warra ajandaa ofiitiif qabu haa itti fayyadamu. Ummanni ani cecca'uuf kan rabbi beeku si galee. Aniyyuu beekumsa qabuun beekumsa hedduullee qabaachuu barbaadhe garuu hanga rabbi naa kenneen beeku ummata kanaaf sagalee ta'a. Ummata impaayeratiitu in fact ummata addunyaan gurra itti cufatte cinaadhaan gatii Oromoo Musliima ta'aniif qofa waan ta'eef waan beekuuf even anummaaniyyuu utuma hordoftuu amantaa kanaallee ta'uu dhabaadhe miidhaan ummata Oromoo Musliimaa irra gahaa jiru si dabaliidha. Ni arga. Anayyuu kan ribana ooggu ummata kanaaf dubbadhaa. Ummata kanatu lafee kiyya, foon kiyya, kafanaa kiyya, beesii kiyya. Ummata kana hedduu dubbadhaaf because miidhaa hedduutu irra jira. Sagaleen jaraa gadi qabamee jira. So ummata kana ani viidiyoocha keessatti si galee qabxiileen waa hedduu viidiyoon akkumaati jette dheeraadha. Bakka dogongorri jiraate. Ummata musliimaa bakka ani itti miidhe jiraate. Bakka ani garaatti hammaase because ummata kanatu lafee kiyya, ummata kanatu foon kiyya, uummanummaa an dubbadhuuf iyyuu ummata kana waan ta'eef ani beektaa ani gadhiifaman gaafadhee jedha gara seensi galee yubbuu bakka dogongoraa jiraatee jedhe because warra kanatu nafa kiyya. Warrummaan ani sagalee dhaban jedhee dubbataa jiruti ummata kana. So karasitti ilma namaati bakka dogongoratti jiraate I think gaafee daddaa mariillee mari'anne kana dura so waan hin beeknee fi exactly waan kana gaafattuuf. Amma si gaafadha seenaa baguma kana fidde ammayyuu komentii keessatti gaaffii gaafachaa jiranii anis kanaan dura sooshaal miidiyaa irratti arge maal jedhu seenaanii Oromoo hundumtuu waaqeffataa ture booda
sirna nafxanyaa jibbuudhaanii gara islaamummaa fudhate kan jetteetu warra amantaa islaamaa warra hordofanii gaddise kan jedhu gaaffii sitti dhufaa jira gaaffii kana deebisuu yaali gara biraammoo kan namni komentii keessatti dubbate warra siyaasaatii fi waan nuti ajandaadha amantiin keenya garuu nuun sensitiividha kan jedhan jiru isa sinii eegaa sensitiivitii hundumaa amantiin sensitiividha akka ta'e beennaa garuu isuma jalqaba si gaafadhe kana deebisi ammas gaaffiin baay'ee kan jiru isa dhagatii ta'ee fi isa nu deebisuu yaali galatoomi seena. Ati gaaffii mana rakkisi na gaafattee jirti. Akkuma jenne mari'anneen dhufne otoo mari'anneen dhufne sila gaaffii isa irra naa darbisiin jedha. Amma laayifii jirra. Ani beektuu amantiiti mititi. Ani amantaa tokkollee qora'ee amantaa kanarraa kanatu sirriidha. Kanatu sirrii miti kan jedhuun qabu. Hin beeku waan beekumsa gahaa irraa hin qabneef jechuudha. Ani achi keessatti dubbadhee jedhee waa lamaaf dubbadhee jedhe. Inni tokko because ani ka viidiyoo sani gabahee dubbadhellee nama gadi bu'aa nama kalee gandaan nama arrabsu gandaan namni itti dubbachuu dhabee jennaan hadha amantatti ossiifatee jedhe kana gadi galuu kana irraa dubbachuu hin barbaanne. Garuu akkuma qabxii jalqabarraa ati jetteetti hiriira nagaa especially hidhamtoota Oromoo walitti qaba waan dhufaa jiruu fi namoonni gariin hiraarri kun irratti hirmaan waan jedhanii waan dhagahee fi kun ammoo akka laalcha kiyyaatti dogongoraa kanaafiyyuu ka dubbachuu barbaadde dhugaa warroota Oromoo hordoftoota amantaa musliimaa dhugaa jarri Oromoo keessaa qabdu dhugaa jarri Rabbiirraa qabdu qabsoo kanaaf hangam akka jarri kaffalte hangam akka kaffalaa jirtu dhiigaanis lafeenaanis mallaqaanis biyya alaa kanallee teette hangam akka kaffalaa jirtu gadi qabee dubbadhee sandabreetiin mul'isuudhaaf even akkuma duratti siin jessi gadi namichi kun gatii isaa kaffalamuufi qaba. Oromoo cufa miidhee jedhe musliima qofaa miti. Sani gadi qabee dubbadheetiin karaa amantaa in fact qabsoo Oromoo kana keessatti Oromoo musliimni kanaaf kaffalan kan jedhurraa generalize dubbadhe malee specifically ani amantaa kana gadi qabee kun ammoo as guyyaa keessa isinitti dhufe jechuuf miti. Yoo sun dogongora ta'e ani of course warroota dogongora misunderstand godhanii sunuu barleessaa ta'e sun barleessaa kiyya dhiifama. Garuu ani kaatti dubbadhee kara saniin dubbadhee jedheti. Egaa dhiifama gaafattee warri badiillee qabdeedhanii yaadanii badii gara biraa akka ati hin argine kan nuti hin argine yoo jiraate akka jirutti dhiifama isa gaafatte dhiifama kee akka fudhatanii amantii guddaa qabna. Karaa lammaffaa akka naagaletti kan ati jette akka naagaletti jechuudha. Oromoo kan tuqanii amantii keenyaan tuun ta'inii yeroo baay'ee kan nu tuqaa jiranii Oromummaa keenyaanii Jawaariin illee kan hidhanii akkasitti nageegaan musliima gatii ta'e tuun ta'inii Oromoo gatii ta'ee fi Oromummaa keenyaanii nu tuqaa jiru. Kanaaf akka Oromootti dhaabbachuu qabna. Gaafuma musliimni Oromoo tuqamus Kiristaanas haa ta'u waaqeffannaan hundi keenya iyyuu akka Oromootti ol bira dhaabbachuu qabna kan jedhutti naagale anaan. Namni gara biraa akkaataa gara biraatti yoo galee fi yoo gaddee jiraates atis galatoomi dhiifama gaafachuu keetii fi isaanis warri nu hordofaa jiranis warri gaddanii yoo jiraatanii akka dhiifama gaafatanii naagala. Yoo gaaffii irra kanarra darbe yoo gaaffii qabaatanii akka gaafatanii namoonni baay'ee immoo akka deebii keetti akka gammadaa jiranii amma komentii irra ilaalaa jira. Ilaalaa haasa'aa jira gadi ta'ee fi sirriitti waan deebisanitti fakkaata. Yoo sirriitti immoo hin deebine ta'e karaa dhuunfaa keettis ati deebii seenaan waan kontroversii irraa iyyuu sodaattee akka nama kaanii hin deemtu. Kanaan duras waan baay'ee waan amantee itti dubbattudha. Namoonni baay'ee kan si jaallatan immoo gatii maatii akkas dubbattuuf gatii ta'ee fi qabsoo Oromoodhaaf gootu kana itti fufii nuun si bira jirraan jedha. Egaa waan hin deebine yoo jiraate ani hin beeku kanna waan itti dabaltu yoo jiraate malee wanta kana kanarratti cufnee namichi kuni ajandaa kana nu laatee torban tokko olii irratti haasa'aa jirra. Amantaan Islaamaa gaafa tuqamu hunda keenya tuqame hunda keenya balaaleffata. Kanarratti waan dabalatanii yoo jiraate dabaltanii toopikii sattaan itti deemna daqiiqaa 5 irra dabarsine kan jennerra.
Iya, an kan jechuu barbaadu namootni ajandaa amaamaa ajandaa dhukkuba akkasii uummata keessa kaanii akkuma adde seenaan jettee dhaaba siyaasaa irraa guramuu qabanii yoo gartee yoo chaachii keessa jiraatan chaachii keessa guffamuu qabanii maaliif jennaan ajandaani babbadaan akkana kunini namni adabamuu qaba namni dhimma akkasiitiin uummata gargar baasu kun kawaa'ee ajandaan taane ajandaa uummata